mana keessa kaaddu dhani hidhadhu dhani mana keessa kaaddu jedhee sitti kennanii hin fiddaa amanuu dhufteera amanuun dhufe eessa dhageesse maal dhageesse dhufte rakkannaan eessa dhageesse waa'ee lafa kana asumatti haati manaa kiyya dhuftee ture eeshi dhuftee turte la meeqa dhaggeeffadhaa la biyyoo maal godhi dibadhuun anna keetti baxabbatiiti dibadhuudha dibadhuu siin jedhan ishumee waa'ee har'aa maatii kee wajjin dhuftee maal ture isa booddee yaa'u namillee yeroo argu xonqaayii hojjetatee akka qabeenya godhatu maal naan jedhanii ture ani garuu rakkoo mataa kiyyaatiif jechuudha yeroo waaqayyoon amanini ibidda natti roobaa ture jechuudha halkan yeroo rafu ibidduma waaqa kanarraa natti rooba akka bubbee natti bubbisa waan muka jala seenu natti fakkaata yoo nasiin naanna'e karaa kanaan natti naanna'a yoo nasiin naanna'e karaa kanaan natti naanna'a lafa hallayyaarra na oofaa jechuudha baay'ee rakkachaan ture inni kun kanaan si dhiisaa gaafa naan jedhanan bakka sana dhaqe malee ani waa'ee biraati dhaqee sin beeku amantaa akkanaa sin amanu achumaanii dhufee nan amanee ergan gaafa amanee torbanuma isaattan gaafa guyyaa har'aati guyyaa hojjaa lamaanii ture asumattan fidee irra deemee jechuudha kan naa hojjetame san raajiduma biratti fideen asumatti irra deemee erga gaaf sanaati ani waan badaa tokkollee nagarree jechuudha waan hundumtuu gaafasuma narra hafe waan ta'e alli kiyya manni kiyyaanan duratti rakkoo adda addaa nan hojjedha nan qabaa garuu naan barakatu ergasii kun amma waggaa tokko guutuu fi waan hundu achumarratti narraa dhaabbatee Yesuus naaf haa ulfaatu jecha kan biraa haati manaa haadha manaa kiyya kan na bukkee dhaabbattu mucaa tokko qabnaa erga mucaa sana horanne gara waggaa 8 ta'eera dhala biraa barbaaddi jechuudha ishiin hin qabnu yeroo dhuma mucaa kana deessus shootalaayii kan jedhamu jedhanii mana marfeetti illee marfee tokko 1500 gara marfee 7 akkasitti waraannachaa turtee deesse amma siruma da'uu hin dandeessu qoricha fuutuuf malee jedhanii jechuudha Addis Ababa bakka adda addaa bakka kuno baalaawii jedhanii reediyoodhaan dubbatan kanallee bakka meeqa geessee 8,000 15,000 waan inni hin baasin hin jiru jechuudha maal argachuudhaaf daa'ima argachuudhaaf bakki nuti hin deemin hin jiru gaaf kaanii bakka homaa nuu gamtee gaafa nuu gamtu bakka ishiin nana manaanii Yesuusitti namana gaafa namane waan nanarra fedhe kana nan argadha gaafa ishiin jettu an ortodoksiidha ay inamantu amantaan tokko lama mana tokko keessatti hin hojjetu waan ta'eef lamaan hin jiraannu jedheen dhoowwee jechuudha gaafan dhoowwuu ishiin na dhokattee dhufte yeroo dhuftu galgala ishiin hin kadhatti kadhaanan jaaladha baay'izawweeyanii nama waaqa kadhatu ogguma ortodoksii ture nan jaaladha yeroo ishiin kadhattu an ookan gadan ba'a ookan natti hin iyyin jedhaan dhuguma dubbachuuf ookan natti hin iyyin sagalee kee gadi qabi ookan dhokadhu gaadatti darbin jedha huduma kana keessa jirru waan inni nama siniin jedhe kun natta baase jechuudha ka kuni dura gaafa kuni natta baasu akkasitti dhufee asitti fayyee anis dhufee amantaa kana amanee jechuudha gaafa namanu asumatti raajiin qabeessaan asumatti dubbadheera madirakii kanarratti dhalan barbaada haati manaa koo mucaa tokko qabdi mucaa biraa dabalachuu barbaaddi nuu ta'uu dide jennaan dhala barbaaddaa naan jedhan eeniin jedheen dhiira moo dubara ennaan anuma waaqayyo naa kennan jedhe asumarra dhaabbadhe har'a kinoo waaqayyo daa'ima nuu kennee waggaa 8tti kunoo daa'ima baannee dhufne waaqayyo fi Yesuus ifaa galatu harka keessan ol kaasaa harka jallootaatiin kan qabame kaasnii baaseera waggaa gabaabaa keessatti kaasuutti eebba baadhaa goottaa maqaa gooftaa Yesuus isinii ta'eera. Okay, waaqayyo galata guddaa fudhatu. Isaan dhuga ba'umsaanii waggaa 12 ture, waggaa 12 immoo caatii maannoo sigaaraan xuuxaa ture. Gaa'ila koo keessatti baay'ee milkaa'ina qabu. Asii gadee malee sooleen hin jiru nan hojjedha. Milkaa'ina qabu manni koos jireenyi koos jeeqamaadha. Baay'ee mormii keessa guddaa keessan ture. Haati manaan koo halkan kaatee inteessi jeequmsa keessa turte nagaan qabdu ciistee boqochuu hin dandeessu. Baay'ee mormii keessa ture. Isheenis haati manaan koo maaf teessee na laalta maaliif iddoo tokko nan geessine naan jennaani. Anis immoo iddoo kaman si geessare mana yaalaan
si geessa jedheen ture isheen garuu gidduudhumaanii cabsitee karaa waldaa kanaa dhuftee gaafa karaa waldaa kanaa dhuftu duraan ciisaadha ciisuu hin dandeessu dhaaba hin teessi riba keessa kaatee teessi baay'ee boqonnaan qabdu gaafumas dhuftee harka ishee ol kaafattee karaa waaqayyoon amantu ati manaa koo kan duraan ciisuu hin qabne kan jeequmsa guddaa keessa turte guyyaadhumas dhuftee namni waaqayyoo kadhatanii gooftaa fudhatte sana nagaa guddaan ta'ee fi fayyina guddaa argatte isa kana waaqayyoon na galateeffachaa jiru. Qoy duraan amantaan maal ture? Ortodoksiin ture ani. Maal hojjeta achi keessatti? Daaqoniin ture. Qoy amantaa kana jaallatta? Hin jaaladhu. Hin jaaladhu. Akkam? Hin jaaladhu. Warruma beektu. Warruma naannoo jiraniyyuu walitti dhufeenya isaaniis hin qabu hin jaaladhu. Jaallatu. Eshi. Amantaa kana akkuma isaan jedhan amantaa kana hin jaaladhuun ture ati manaan koo sabii dhuftee asitti fayyitee fi anis kan isheen duraan jeequmsa keessa turte kan kaatee kan teessu faalla isaa deebi'ee natti deebi'e anas immoo halkan teessumatti na bulchaa ture. Ati warraa kee gaafa dhuftu maal taate? Gaafa as dhuftu galtee irraftee duratti irraftu. Abjuudhaan naan deema jettii na qabi jettii taa'aa bultii irraftuu ture. Gaafuma as dhufte dura dhuftee amannaanan amantaan lama mana tokko keessatti hin hojjetu waan ta'eef dhiisin dhaqxu beenxeen taatu addaan baanaan jedheen. Gaafa itti jabaatu deebitee dhufte. Jalqaba mana Hin taatu jedheen amantaa lama mana tokko keessa hin jiraannu. irraa kuttee? Nan dhoowwe. Eshi. Amma rakkoon sun ittuma gaafa fufuu deebitee dhufte. Eshi. Maaliif dhaqxee jennaan rakkadheera silaa maalan godhaa yookaan qabeenya koo naa kenni nan deemaa gaafa ishiin jettu yoo ati fayyite anis nan amanaa dhaqiin jedhee eeyyamee fi Eshi. hin dhuftee gaafuma dhuftee hin jammartee raftee bulte. Isa booda'oo. Gaafa ishiin raftee bultu anatti immoo darbee jechuudha. Isa booddee halkan natti darbee anis baay'ee cinqatii keessan ture halkan ka'een abjuutti nan ta'a abjuutti kan natti mul'atu ibiddatu samiidha natti rooba muka jala yoon dhokadhe mukti narraan dhoowwu dhokachuu hin danda'u baay'ee yaaddoo keessa ture isa booddee lafa kanatti ate manaan koo dhuftee fayyitee itti waan ta'eef anas bakka ofii keetii dhattee fayyifte sana fayyite sana geessuu qabda jedhee as nan dhufe. Lubbuu isaa jedhe. Lubbuu isaa Jireenya isaa. qabeenya isaa Gadhiisee. gadhiisee Nan ba'a jedhe. nambaa Afura du'a. afura du'a Iyyee. iyyee Nan ba'a jedhe. nambaa Seessa dhiiga isaa beeka. Tokko. Sagalee guddaan. Tokko. Afaan Ingiliffaa deema maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ciao. Ciao. Aizu. Kota abbaa koo. Waaqayyo akkas naan jedha. Har'aa jalqabee boqonnaa kennaaf. ibidda bubbeen na gubaa kan ibiddaan na gubaa maaloo Eessaa dhuftu? asuma Gaarree. Manni keessa. Magaalaa. Waan ta'e tokko waan asitti ishii jetteen gootaa? Isa qoodina gargar. Ishii wayyuu. Mana jira. Fiddaa. nan fida Yoom fidda? hojjaa lamaanii Hojjaa lamaanii? nan fida Birrii meeqa? 500 Mana keessa kaadhodhanii? Hidhadhodhanii mana keessa kaadhu jedhee sitti kennanii hin fiddaa? Amantaa kana hin beektu miti? Ha? hin beeku Amanuu dhufteera? amanuun dhufe Eessaa dhageesse? Maal dhageesse dhufte? rakkannaan man dhufe Eessaa dhageesse waa'ee lafa kana? asumatti haati manaa kiyya dhuftee ture Eeshii dhuftee turte waan guddaa wayin sitti himu. Kana irratti akkati gooftaan irraanfanne bara kee guutumaa gooftaatti addan baatu. hin bahu Kottu ishee. Mee kana dhaggeeffadhaa ala. Biyyoo maal godhi? dibadhuu Dhanna keetti baxabbaxiiti. dibadhuu jedhan Dibadhuu siin jedhan. Eessatti dibatte kaasa booddee? yeroo baay'eedha yaa'u Dibatteetta. Biyyochi biyyoo lafa awwaalaatii dhufee sitti kennameedha. Kanaaf qabeenya kee guurusan. Amma kana maaltu natti mette yaadda?
waaqayyo si ibsa. Kanaafi injiraata biyyoodhaa hidhan dhagee miiccatiin sammuu narraa miiccatu malee. Maqaama gooftaa Yesuusin amiin jedha. Kana booddee waaqayyo nama guddaa si godha shi. Nagaa si laata shi. Abbaa koo shi. Anteessee sana duwwaa fidiitiin natti kenna. Hin fidda moo fiddu? Nan fida. Hin fidda moo fiddu? Nan fida. Amma akka galtee mana jala bulchiiti. Si ganeera jedhiin. Sin barbaadu jedhiin. Soobduu wayii jedhiin. Jedhiime soobduu jedhiin. Amiin. Soobduu jedhiin. Soobduu. Keessaan qaba nama waaqayyootti nimne ati kudhaama mana kee keessaa qabda kudhaamni sun immoo nagaa si laachuu hin dandeenye kudhaama sana yoo fiddee dhufte waaqayyo si hiika guyyaarraa calqabee nagaatti raftee bulta boqonnaan jireenya keef hin ta'a ciisni keessan eebbifama naan jedhani amiin jedhee nan fudhadhee guyyaadhuma gaaf sana harka koo ol kaasee gooftaadhaan nan amane fayyinni mana koon seenne nagaan mana koon jirre ciisa koo irratti jeequmsa kanan ture guyyaadhuma namni waaqayyoonaa kadhatanii gooftaana fudhachiisanii kaasee nagaa guddaan naaf ta'e nan ciisee akkanan gochuu hin dandeenye ciisuu kan hin dandeenye boqonnaa argachuu kan hin dandeenye boqonnaan argadhee manni koos maatiin koos nagaadha har'a kunoo kudhaama namni waaqayyoo dubbatanii turan har'a fideen fuula keessan dura dhaabadheen jira waaqayyoon naa galateeffadhaachaa jiru waaqayyoodhaan galateeffadhaa gooftaa kana hojjete malee nama waaqaadhaan harkatti qabaame waaqayyo si haa eebbisu jedhaani ati jedhaani dukkana of hirkaa gatteetta harkatti qaba maqaa biraadhaan fayyinni hin jiru maqaa Yesuusin fayyaa gala mee maqaa Yesuusin fayyeera jedha maqaa Yesuusin fayyeera jedha arragaa kot irra jedhu maqaa gooftaa Yesuusin guyyaa har'aa jalqabee inni du'ee doomoo eega'e isaa wajjin hojii hojjeta. Dubara barbaannaa turre garuu dubara. Ammayyuu afurritti mormu biraa citeera. Ameen ameen ameen. Dhiiga hoolichaatiin marseera. Maqaa gooftaa Yesuusin ameen. Dhugaa waaqayyoo baadheen taa'u dhaqee tanan dhugaa ba'a jedhee tanan dhufeera. Qoricha Dubaay barbaaddetan. Walii gad deemtanii. Qoricha furmaatiin dhabame. hin dhabame. Baga gammadde.